ija godhatuuf yeroo inni hin godhanne iyyuu hin beeku jechuudha Yesuus. Yeroo kana godhata yeroo kana godhatu amma gamma gabareellee waa beekuu hin danda'u jechuudha. Dabalatee Yesuus yommus mukichaan homtinuu deebi'ee ija sirraa hin nyaatin bara baraan jedhe. Bartoonni isaas kana jechuu isaa dhaga'anii mukattiin isin gogdee jedhan abaaree dhukkeerraa kaasee biraa kute jechuudha. Argitanii? So Waaqayyo waanuma hundaan beekaa jedhe Isaayaas 44 keessatti. Yesuus garuu hin beeku. Wanta akka godhuu illee hin danda'u. Wanta akka macaafa qulqulluudha mamti. Ekkoo macaafa qulqulluudha. Quraana miti macaafa baraani. Ta'uu isaati ikkoo namatti maartaan kun ikkoo kanatti barsiisaa jirtu quraana miti bar. Ndee sirrii bakki kun kan nuti itti amannu kan keenyadha bar. Kanaafuu ati akka Yesuus Kiristoos waan tokko hin beekne beektaa? Akka Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyo ni namani akka Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyo ta'e isa keessa jirutu hojjeta malee foonsaa kun ikkoo kan namarraa uumame. Waaqayyo waan barbaade uume karaa isaatiin dhimma ba'uu danda'a. Siigalee Rabbiin otoo barbaade siin billaachatti deebisee dhimma siin ba'uu danda'a. Waan barbaadetti si deebisee dhimma siin ba'uu danda'a. Akka kanatti akka biyya barbaade dhattee waan barbaade gootutti jechuu barbaadinidha. Ayye amma Yesuus Kiristoos sun uumaadha moo uumamaadha singiggo? Uumamaadha abdii kun beekamaadha. Uumamaadha iddoo kamitti iyyuu barreeffamee jira. Maali isin kun maalumaaf amantini jettan? Maaltu si amma waa'ee Kiristoos? Waan ilma foon Yesuus Kiristoos uumamaadha. Eenyutu uume foon Yesuus Kiristoos? Waaqayyotu uume. Ikkoo Waaqayyotu uume Kiristoosiin garaa Maariyaam keessatti nama godheessa uume dhimma isaa ittiin ba'ate ittiin barsiise biyya lafaa wanta inni barsiisu garuu dogoggora tokkollee hin qabu karaa sirrii. Sigalee namni yaada isaa sana hordofu ani isa uume waaqessa garuu Kiristoosiin garuu hin danda'u sababni isaayyuu isarraa jallachuu hin danda'u karaa isaarraa deebi'uu hin danda'u. Uumamaa sanoo ni waaqessita? Akka ikkoo wanta inni ani akkamittan isa santinidha jedhee dhiisa qoy. Akkamittan fakkeenya Waaqayyoo wanta tokko barsiisa isaati ikkoo akkami amma barsiisa Yesuusiin nan fudhadha taanaan Yesuusiin akkam godhee tanaan adda baasee gana qoy. Barsiisa hin jenneen amma barsiisatti deebina ani iyyuu nan fudhadha barsiisa. Wanni si gaafadhe uumamaa san ni waaqessita Yesuusiin? Abdii. Maal jechuu barbaaddeet amma deebii ani sii kennuu danda'u jechuudha. Si dhagaa jira Yesuusiin kana ni waaqessitaa siin jedhe isa uumame kana isa Waaqayyo uume kana ni waaqessitaa siin jedhe. Waaqessuu jechuun maal jechuudha silaa hordofuu miti? Hin sagaddaa fi duukaa bu'uu miti? Duukaa bu'uu miti? Duukaa bu'uu miti. Fakkeenyaaf amma duukaa bu'uu jechuun fakkeenyaaf Nabi Muhammadiin alayhi salaam duukan bu'a. Muhammadiin duukan bu'a. Barsiisa isaanii ni amana. Barsiisa isaanii guutuu fudhadha. Ammoo isaaniin sagadu isaaniin kadhadha. Macaafa qulqulluu keessatti maal jedha beektaa? Maqaa kootti waan kadhattan hundumaa isiniifan kennaadha Yesuus. Siigalee maqaa kootti waan isin kadhattan abbaa dhaggeeffadhu maqaa Kiristoosii waan ati kadhatte hundumtu abbaa biraa fuudhamee sii kennama siigalee. Yesuusiin hin beektu taanaani. Maqaa kootiin kadhattan jechuun akkasii miti akka itti hubattanii miti maqaa kootiin kadhachuu jechuun akkasii miti jechuun ibsi. Waan gaarii. Maqaa Yesuusiin kadhachuu akkamitti akka ibsamu naa ibsi biliis. Rakkoo siifaan ibsa sirreessi ibsa. Maqaa Yesuusiin kadhachuun jalqaba irratti maqaa kootiin yoo kadhattan Waaqayyo isiniif kenna kan inni jedheen bartootaan. Tokko naa jedhe. Lammata maqaa isaatiin akkam jedhanii kadhatan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkana godhe jechuu osoo hin taane yaa Waaqayyo Kiristoosiin isatti ergites amanneetiin jirra. Sababaa nuti isatti ergite sanii ergamaa kee ta'uutti amanneen waan akkasii nuu godhe jedhanii Rabbiin kadhachuudha. Tawassula jedhama afaan Arabiffaatiin. Afaan Oromootiin ammoo fakkeenyaaf anamma waan gaarii tokko dalagee fakkeenyaaf nama rakkataa wahii gargaara. Fakkeenyaaf nama rakkataa wahii gargaareen namni sun rakkoo ba'a. Ani immoo gaaf tokko rakkadha. Maqaa nama saniitiin kadhadha. Akkana jechuun yaa Rabbi yoon dhugumatti gaafa namni sun rakkatu siif jecha nama sana rakkoo keessaa baasee jiraadhe. Ayata Quraana keessatti amanee sitti illee amanee rakkataa gargaaraa ati waan jetteef jecha ani rakkoo keessaa nama san baasee jiraadhe. Ati illee nadha rakkoo kana keessaa na baasi jettee Rabbiin kadhachuudha. Isaan illee Yesuus Kiristoos maqaa isaatiin kadhachuun yaa Waaqayyo ati Yesuusin erginaan nuti illee itti amanneetiin jirra.
nutitti Yesuus kanatti amanuu keenya jedhi adda waan akkasii nu godhi jedhanii rabbiin kadhachuudha malee maqaa Yesuusiin bayi maqaa Yesuusiin utaalli maqaa Yesuusiin akka sanii miti wanni inni baan innaa maali dharee kana anis kanuma siin jedhee bar waan isaaf jennee taa'anii jecha waan isaaf jennee kadhannee jecha waaqayyo nuuke anis kanuma siin jechuu jiraan bar. Thank you. Waan gaarii. Namni anaan beeku namni anatti amanuu jechuu miti abbaa kootti amanuudha jedha afaan isaatii Yohaannis keessatti. Siinsi kenna bara. Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 44. Goobaz. Akkasidha bar gooftaa namni anaan amanu abbaa kootti amane jechuudha jedha sii gari. Namni karaa gooftaa Yesuus. Abbaa kootti amana malee anaa miti jedha. Anatti miti jedha. Macaafa qulqulluu jedha kana. Okay. Waan gaarii. Amma waan ati maqaa Yesuusiin kadhatte waaqayyotu raawwata moo Yesuustu raawwata? Waaqayyoon raawwata garuu sababati maqaa Kiristoosiin kadhatteeti waaqayyo si raawwata. Gaalatom raawwataan kan waaqayyoodha. Hayyee kan raawwatu waaqayyoodha. Oyiga yoo ati maqaa isaatiin hin kadhatinoo waaqayyo waan akkasii naa godhi jettee akkasuma waaqayyoon direct yoo kadhatte waaqayyo si dhagaamoo si dhaga'u. Ni dhagaha garuu jechuudha. Thank you. Gaalatom. Waaqayyo qophaatti waaqadha. Garuu karaa itti waaqayyoon argattu karaa macaafni qulqulluun barsiisee yoo karaa Kiristoosiin amantee qofaadha. Gaalatom. Hayyee. Waaqayyo ati ofii kadhadha. Isa qofa kadhannaan si dhagaa. Tayyib. Kiristoos kan barsiise warra kana bartoota. Waa'ee kadhannaa kan inni barsiise bartoota. Tayyib as deebina amma. Yesuus Kiristoosi barsiisa isaa kan fudhatu yookaan ammoo ergamumti isaa eenyuufi? Eenyuuf ergame Yesuus? Biyya lafaaf. Israa'eliifan ergame kan jedhu sabaa? Israa'el yeroo sanatti maal akka taate maal hin beekan? Biyya taatee nama taate maal hin beekan? Yesuus akki jedhu ani warra akka hoolotaa karaa irraa badanii mana Israa'elii badan duwwaaf. Warra akka hoolotaa badan ammatti fakkeenyaaf jechuudha na dhaggeeffadhu. Biyya lafaa kanarra kan cubbuu hin qabne jira. Qulqullu kan ta'e nucuun jira kan yaada rabbii keessa jiraatu jira ni amantaa kan yakki tokko isarratti hin argamne kan mudaa hin qabne jettee amantu jira. Namni kamuu dogoggora nabiyyoota qofa rabbiin tiksa malee namni kamuu dogoggoruu danda'a. Goboz siigalee warra akka hoolota hundi keenya iyyuu babbadoodha jechuudha. No mana Israa'elii laala. Hundi keenya jechuudha. Yeroo takka nuti kan banne yoo bannes mana Oromooti malee mana Israa'elii miti kan banne. Bakka sana qabi jabeessiyati. Mana Israa'el nuti yoo karaa irraa banne illee mana Oromootii banne malee mana Israa'elii miti. Warri Itoophiyaa bade. Inni Oromoodhaa bade malee Israa'elii miti. Inni garuu warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Inni kan ergameef warra kam? Warra bade. Warra eessaa bade mana Israa'elii bade. Ati Israa'elii baddeere? Thank you warri taabtaabii kuma dhibba miiliyoona galchitan jazaakumullahu khairan. Jazaakumullahu khairan. Amma illee dhaabina amma immoo koopiliinkii kana gara 50 ol butaa. Manni mana keessa mana daawaati waan ta'eef. As deebisin giggo. Ifaan bilbila narra gashaadhaani. Biloog godhi booda irraa eegtaa. Maal akkamitti namaan biloog gochuu qabu miti. Namaan biloog gochuu qabu miti. Rakkoon qabu booda irraa eegtaa maal rakkoo qabare? Laa nan kabajaa nika. Nan kabajaa? Baalish noo? Laa annama kamiiniyyuu ni kabaja. Eshi hayyee gabanatti as deebi. Ati amma baddeetta haa jennu. Baddeetta yoo jenne mana Israa'elii badde moo mana Oromootii baddeetta? Oromoon kam silaa? Akka macaafa qulqulluutti Oromoon kam? Israa'el kam? Israa'el jechuun bar qomoo ilmaan Yaaquubi. Gosa 12 Israa'el ilaal Yaaqubtu Israa'el jedhama. Israa'el namni jedhamu kun Yaaqoobi. Yaaqoob immoo ilma Isaaq. Isaaqoo ilma Abrahaam. Abrahaam Yaaqoob Isaaq dhalchinaan Isaaq immoo Yaaqoobin dhalchee Yaaqoob Israa'el jedhamee Israa'el immoo ilmaan 12 Beniyaam kan jedhamu Yoosef kan jedhamu Yahudaa kan jedhamu maqaa isaanii yoo barbaadde si lakkaa. Ilmaan 12 dhalchee ilmaan dhageeffadhu. Ilmaan 12 dhalchee ilmaan 12 kunuu ilmaan argatan. Ilmaan argatan. Umarratti eessatti walitti deebi'u hundi isaanii. Umarratti eessatti walitti namu hundi isaanii.
walitti namuu wanni jedhamu hin jiruuti dhaggeeffadhuudhaan. Iko Abrahaam ilmaan dhumarratti Abrahaam irraa achi yoo eenyudha warri jiran isaan Abrahaam jechuun warri jiran Abrahaami waan haamiif isaan dhiise qasum seem fagoodha san dhiise amma gaman ala Abrahaami Isaaq dhalche Isaaq Yaaqoobiin dhalche Yaaqoob ammoo Yahudaa Beniyaam akkasumallee ilmaan 12 dhalche ilmaan 12 ilmaan dhalchan. Amma Israa'el jechuun walii galatti hortee Yaaqoob ilmaan Yaaqoob jechuudha. Ati intala Yaaqoobi ilma Yaaqoobi ati. Eeka. Ati ayyee gosa Israa'el keessaa gosa hidda Abrahaamii ani bar. Abrahaamii miti. Abrahaamii miti. Israa'el Abrahaamiin hin lallatu bar. Aloo. Ikko jalqabni isaanii Abrahaam irraa dhufe bar. Eenyutu eenyuun dhalche eenyuun dhalche isaanii hiddi isaanii jalqaba Abrahaam irraa dhufe bar. Oika, ati Israa'el yoo taate mee singiggo beekumsaan haasawi yoo beekumsaan naasufne asumarra dhaabna beekumsaan na wajjin haasawi akkanumaan simbiloon haasawi namni 700 iddoo kana kan jiru ammani abdii gaaffii tokko si gaafadha gaaffii asirratti akka sii galutti jechuudha yeroo mucayyoo yeroo takka dhaggeeffadhu dur ati saba Israa'el moo saba Oromooti? Yeroo sanatti sabni Oromoo yeroo Yesuus dhufe sabni Oromoo waan jedhamtu lafarra hin jirtu ergasii hundoofte. Sabni Israa'eloo? Yoo jira yeroo sana jira kaa warri su yeroo sana jira didha amma akka lafa amma akka babal'annee saniidhaan wal qoodne kana miti bara. Tarii yeroo sana iyyuu namni akkasitti wal moggaasu yeroo takka mucayyoo la hawla wala quwwata illa billah. Araboonni jiru moo jiran gaafa sana? Abdii takka gaaffii tokko si gaafadhu. Mucayyoo asii bachiin fiigiin akka deebisii ta'utti carraa tokko si gaafadha dararabbii. Mucayyoo maal taatisa? Araboonni jiru yeroo takka mucayyoo way Araboonni jiru moo jiran gaafa sana? Maaliin beekan Araboota silaa? Anoo malee Araboota. Hin beektu dhaggeeffadhu gana siima dhaggeeffadhu. Anoo kaleessaan bare Araboota. Dhaggeeffadhu. Gaafa Israa'el ilma Yaaqoobi. Ilma Isaaq. Hayyee. Ismaa'il ilma eenyu ture? Ilma Abrahaam ture. Abrahaam qoyga. Abrahaam ilmaan meeqa qaba? Lama qaba. Lamaan eenyu fe'e? Tokko Isiyaaqiif tokko eenyudha maqaan isaa inni irraa dhalate. Ismaa'il miti? Ismaa'il. Hayyee. Ismaa'il hortee qaba moo hin qabu? Qaba. Hortee kam? Yalatti fufii haasa'e kaayee. Horteen Ismaa'il eenyu siin jedhe? Horteen Ismaa'il eenyu faadha? Hin beeku haasa'e. Hin beektu. Thank you. Waan hin beekne hin beeku jechuun gaariidha. Horteen Ismaa'il Araboota. Araboonni durriyyaa Ismaa'il jedhaman. Araboonni Ismaa'il irraan dhufin illee jiran Araboonni gadi Ismaa'il irraa dhufan. Kanaafi hortee Ismaa'il eenyudha? Horteen Ismaa'il Araboota. Yesuus Araboota ergameera gaafa san Araboonni jiran jechuu barbaade si mirkaneessuu barbaade. Araboonni gaafa sana hin jiran Yesuus Arabootatti ergameera. Maaf adda qoqqoodame silaa ilma ijoolleen kun abbaan isaanii tokko. Sanitti deebina rakkoon qabu. Israa'eloota kan maal jedhameetu abbaan isaanii yoo Ibrahiim isaan maaf wal qoodani lamatti. Rakkoon qabu sanitti deebina. Yesuus Arabootaaf ergameera. Koy. Yesuus Arabootaaf ergameera. Hunduma biyya lafaaf ergame. Asirratti gaaffii tokko si gaafadha. Abdishaa na dhaggeeffadhu carraa naa kenna. Utuu bara Abrahaam fa'aa turan Islaamummaan jira. Eeyyeen hin jira. Okay. Bara sana Islaamummaa amanaa turani miti? Goobez. Yeroo sana Quraannis akkuma kanaatti barreeffamee jira. Nabi Muhammad dhufanii barreessaniiru. Lakki Quraanni Nabi Muhammad irratti bu'e malee Islaamummaatu jira. Malee Islaamummaaf Quraanni Islaamummaa fi Quraanni wal faanaa miti. Quraanni seera ittiin bulmaata ummata Nabi Muhammad malee seera ittiin bulmaata Musliimoota duraaf boodaatii miti. Quraanni fakkeenyaaf addunyaan Nabi gaaffii na gaafatte karaatti nan kutin yeroo takka namtu murakaa abdii koo dhaggeeffadhu na gaafatteetta dhaggeeffadhu yeroo Ibrahiim musliimonni jiru miti yeroo ergama Ibrahiim gaaffii mucayyoo burjaajoftee nun burjaajessin gaaffii yeroo gaafatte na dhaggeeffadhu
Qur'aanni jiraa kan jette bara Nabi Abdii, Muhammad abdii. alayhi salatu wassalam. Abdii qoy dhaggeeffadhu waciniiti. Abduu. Taragaagga'i. Bah, cufadhu boo. Maal ta'e isa gurbaani? Muka baatee maal adda Taragaagga'i dhaggeeffadhu. haasa'ii taragaagga'i haasa'ii Dhaggeeffadhu siin jedhe ishii wajjin wacinii. haasa'u jira. Naaw callisii dhaggeeffadhu. Callisii dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu mini Tole. dhaggeeffadhu ati iyyuu qasedhi taragaagga'iiti haasa'ii haasaa harkaan gatiniiti Na qasedhi wajjin haasa'u haasa'ii anaa wajjin haasa'u barbaadda? Halo, anaa wajjin haasa'u barbaadda? Eeyyee Thank you. Welcome. Isin giggoonaa obsi akkasumatti. qasedhiin Ayyaa amantiin taragaagga'iiti iwwacini iwwacin Amantiin kee- qasedhii amantiin kee maali? taragaagga'iiti Halo, haasa'ii halo. Naa wajjin isa haasa'u booddee barbaadde deebi. amantiin kee maali naa himi? Def Amantiin koo ortodoksiidha. ortodoksiin amantaadha? Eeyyee Ragaa naa baas. ragaa maali? Def ortodoksiin amantiidha kan jedhu ragaa Islaamummaan naa baasee. amantaadha. Gaaffii irratti gaaffii gaafate ragaa naa. Islaamummaan amantaadha. Itti deebina ragaa naa baas. Yalla def. Na dhaggeeffadhu. Ragaa naa baas. Halo, halo. Ragaa naa baas. Islaamummaan amantiidha. Ragaa naa baasii san gaaffii si gaafadhe eeyyee jettee ragaa naa kenni. Ragaa naa kenni kiristaanummaan ortodoksiin Na amantaa ta'uu ragaa naa. dhaggeeffadhu taragaaggaidha dhaggeeffadhu Dhaggeeffadhu waciniiti. dhiisi ragaas baas boo. Ragaas baas. Def. Wacinati qasedhi taragaaggaiti na Ragaa. dhaggeeffadhu wacuu keemini. Ragaa naa kenni. Ati Dhaggeeffachuun ragaan ta'uu islaamummaan ragaa kenni. amantiidha. Abboo Eh? gurba. Islaamummaan Ragaa kenni. amantiidhaan siin jedhe ati. Ragaa qabda moo hin qabdu ati? Islaamummaan amantiidhaan siin jedhe siin. Ragaa qabda moo hin qabdu ortodoksiin amantii ta'uudhaaf? Naaf deebisi atis islaamummaan amantiidha. Qabda moo hin qabdu? Islaamummaan amantiidhaan siin jedheen immoo. Ati deebisuu hin dandeessu an siifan deebisa. Deebisuu hin dandeessu ragaan qabdu sii deebisaan. Islaamummaan amantiidha. Ortodoksiin amantaa akka ta'e ragaan qabdu an islaamummaan amantii akka ta'uuf dhabuusaa sii deebisa. Ati ortodoksiin akka amantaa ta'e ragaan qabdu? Naa deebisi. Lakki aga ati naa deebistu siin deebisu an. Ragaa qabda moo hin qabdu ortodoksiin amantaa ta'uudhaaf? Amantaa ta'uudhaaf immoo. Ragaa qabda moo hin qabdu? Na dhaggeeffadhu namni kamiyyuu. Na dhaggeeffadhu ragaan ta'u ragaa ni qabda moo hin qabdu? Na dhaggeeffadhu kaasitti maan jiraam. Na dhaggeeffadhu ragaa miti ragaa qabda moo hin qabdu? Amma wantan sitti immoo na dhageessa moo nan Amma dhageessu. dhiisi ragaa ni qabda Oduu moo kee dhiisti hin amma. qabdu? Qaba hin qabu. Amantiin na dhaggeeffadhu sittan hima. Na dhaggeeffadhu jedhaan oliin si dhaggeeffataan jira ragaa qabda moo hin qabdu Amantiin- ortodoksiin amantaa ta'u. Amantii kan barbaadde itti waaqeffachuun mirga keedha. Sii galaa namichoo. Abboo waan mirgaa Islaamummaan amantiidhaoo ortodoksummaan amantiidhaoo wanta jedhamu miti. Nuun kan nuti itti Okay. beeknu Kiristoos Yesuusitti amanuudha. Sii galaa Kanaafuu ortodoksiin amantaa akka ta'e ragaan qabdu ka. itti waamama maqaa isheetiidha. Kanaafuu ortodoksiin amantii akka ta'e ragaan qabduumi? Amantummaa isheem. Amantii ortodoksiin akka amantii ta'e ragaan qabdu miti? Maaliif? Akkoo qabda moo hin qabdu? Qaba. Ragaa naa baas. Lagaa maalii barbaadda? Kan maal jedhu barbaaddeeti? Ortodoksiin amantiidha kan jedhu ragaa naa baas. Dhiiga Kiristoosii Yesuus irratti kan hundoofteedha. Dhiigaaf foon sin gaafanne ragaa naa baas siin jedhe. Maal barbaadde kanarra mee wanti ati barbaadde maal barbaadde mee wanta barbaadde natti himi. Ortodoksiin amantaadha kan jedhu ragaa naa baas. Amma mee qoraana barbaadaa hartama wangeela barbaadaa hartati. Wangeeluma keerraa kitaabumatti amanturraa ortodoksiin amantiidha kan jedhu ragaa naa baas. Ortodoksiin amantiidha kan jedhu Eeyyee. Islaamummaan amantiidha kan jedhu naa baasi qoraanarraa. Rakkoon qabu na gaafattaa. Ati amma ragaa qabda moo hin qabdu? Maalitti? Ortodoksiin amantaa ta'utti? Maqaatitti mogga'e obboleessaa. Kanaafuu ragaan hin jiru jechuudha ortodoksiin Maaliif amantaa hin jiru? ta'uudhaaf. Dhiiga Kiristoosiin kan hundoofteedha. Dhiigaaf foon sin gaafanne ortodoksiin amantaa ta'uuf ragaa Dhiigaaf qabda foon moo hin qabdu? Kiristoos waa'ee dhiigaaf foon yuutuu hin beekinati waa'ee amantii akkamittiin nama gaafattare. Kanaafuu ortodoksiin amantaa ta'uudhaaf ragaan qabduumi? Akkamittiin nama gaafatta waa'ee dhiigaaf fooniin Kiristoosiin kan hin beekne. Silayyuu hin beektu siliinti keeyyuu hin beektu. Gogaallee achuma kaayiti ilaal. Fooniif lafee gogaas achuma kaawwadhuuti ortodoksiin amantaa akka ta'e ragaa qabda moo hin qabdu? Maaliif hin beektu wanna ta'eef namatti amanta waan ta'eef Abdamoo waan hin beekneef hin qabu. kana jechuu hin dandeessu ati. Sila ofii keetti tul jettee gidduu seentee mi amma ragaa as baasii siin jenne ortodoksii amantii ta'uudhaaf as baasii yalla. Amma wanti ati beekuu qabdu waa'ee dhiigaa foon Kiristoosiin iyyuu utuu hin beekin waa'ee namaa beekta waan ta'eef waa'ee dhiigaa foon Kiristoosiin beekuun sitti ulfaata. Sababni isaa Kiristoos ayyee rakkoon qabu. Ortodoksiin amantii ta'uudhaaf ragaan qabdu ayyee Kiristoos eenyu? Kiristoos immoo
Aha. Silas hin beektu waan ta'eef Kiristoosii Waaqayyoo Abbaarraa kan argame ilma isa jennu beektaa? Waaqa Abbaa, Waaqa Ilma, Waaqa Hafuura Qulqulluun beektaa? Waaqa abbaa waaqa ilmaa kan hafuura qulqulluu jechuun macaafarra jira? Eh? Jira macaafarra waaqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu kan jedhu? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu kan jedhu hin jiru? Maqaasin gaafanne waaqaaf maqaan garagare maqaasin hin jenne waaqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu kan jedhu macaafarra Maqaa Abbaaf Waaqayyoon maaltu adda baase? Maqaa itti fidde malee Abbaa. maqaasin gaafanne maqaadhiisi maqaa rakkoon qabu achuma kaa'e waaqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu kan jedhu macaafarra jira? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu jedhu akkamittiin hin jiru silaa ammoo? Maqaan jenne baratan mareefuu waaqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu naan jette waaqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu kan jedhu baayibilii irra jira asiin jedhe. Jalqaba sagalee turaadhe qulqulluun An sagalee sin Wangeela gaafanne Yohaannis sagalee dhaggeeffadhu. Hin jarjariin dhaggeeffadhati waan asitti haasa'u. sagalee sin gaafanne dhiifa mallee naa godhe sagalee itti deebina rakkoon qabu sagalee hin jarjariin dhaggeeffadhu. dur la waan sagalee itti deebina waaqa Wangeela abbaa Yohaannis kan boqonnaa ilmaa tokko waaqa na hafuura dhaggeeffadhu. yeroo tokko waan sagalee itti deebina waliin haasofna waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu kan jedhu macaafarra jiraa siin jedhe Hin jiru siin jedhanii jiraa gaaffis gaafadhe bara jiraa siin jedhe gaaffii ni jira. Macaafa qulqulluu dubbisi. Gattaayitii qoradhu. ragaa naa kenna ragaa naa Macaafa bas qulqulluu boqonnaa tokko Ragaa kaasii dhaqii dubbisi. Seera uumamaa boqonnaa tokko kaasiitii hanga mul'ataatti dhaqii dubbisi. ragaa naa bas waaqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu kan jedhu Na dhagaa jirta? sirriitti dhagaa ragaa naa bas Seera uumamaa boqonnaa tokko kaasiitii. haa uumamu rakkoon qabu Macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko kaasiitii hanga mul'ata Yohaannis isa xumuraatti dubbisi. Isa booddeen argatta. ati ragaa naa kennuu hin dandeessu waaqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu kan jedhu Sitti maan jira? Maaliifan siin jedhaa irra seete akka ati qorattee macaafa qulqulluu sana qorattee akka ati bartuuf waa'ee Iyyasuus Kiristoosiin akka ati Bartee? bartuuf sitti maaraam. ati bartee abdii si yoo barte na illee na barsiisi as naa baasi na agarsiistii na barsiisi Seera na dhagaa irtaa atamma seera uumamaa boqonnaa tokko kaasiitii dhaqiitii amma macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa isa dhumaatti dubbisi. Isa booddee ati uumama aga mul'ataa dubbistee abdii jalqaba Kiristoos maal akka inni ta'e uumamarraa kaasee maal akka inni ta'etu bartaanii. ati dubbistee siin jedhe atiin kun dubbistee jirta Macaafa qulqulluu moo? uumamarraa aga mul'ataa dubbistee Guutummaan guutuutti moo? Guutummaan guutuutti dubbisee hin finne dubbisiin siin jedhe waan hin keessaa dubbisee waan hin dubbisee beekuuf hin siin jedhe. keessaa aga dubbiste keessaa waaqayyo abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu kan jedhu dubbiste Waaqa abbaa waaqa ilmaa moo? Icciitii seera mataa isaa danda'ee qaba kun. waan iccitii siin hin jenne waan mul'ataa haasaa jira malee waan iccituma godhan malee tiktok irra iccitiin tiktok irra dhufu tiktokii jechuun waan paabliikii irratti haasaa Dhaga'i egaa hin fudhattu egaa atammati jechuudha. Icciitii wanta jedhamu yookaanis immoo seeraaf sirna mana kiristaanaa ittiin hin barsiistuuni. Ittiin fudhattu itti waliin galtu. Waa'ee seera mana kiristaanaa utuu hin beekin ammati waa'ee nabiyyi Muhammadiin beektaa? Miskiina wallah. Ayyee gabaratti as deebi'i. Yesuus kiristoosii waaqayyoodha moo ilma namaati? Yesuus kiristoos waaqa moo ilma namaati? Waaqayyoodha. Yesuus kiristoos ani waaqayyoodha jedhee dubbatee beekaa? Isaantu sadan tokkodha macaafni qulqulluun. Sadan tokko kan jedhu ragaa naa kenna. Waaqayyo abbaa maqaa abbaa kana ilmaa kana hafuura qulqulluutti kan jedhu. Sadan tokko kan jedhu san ragaa naa kenna. Macaafni qulqulluun maal jedha beektaa obboleessa koo? Isuma macaafni qulqulluun jedhu sadan tokko kan jedhu san ragaa naa kenna. Na dhaga'i kaashii waan hin jedhu na dhaggeeffadhu taragaaggeetii na gaafadhu. Tirrisi dhaga'a xiqqoo ragatamu wanni si barbaachisu. Dhaabadhu wanta siin jedhu dhaabadhu qassedhi taragaagga'i dhaabadhu wanta siin jechaaru na dhaggeeffadhu siin jechaaramni na dhaggeeffadhu qassedhi atammati taragaagga'i. Akka ani dhaggeeffadhu akka nani taragaagga'ee sittiin haasofneef ofii na jeeqxe dura otoo mucayyoo wajjin haasa'uu jiru ofii na jeeqxee na mudditeemi ofii na ofitti na kaafte amma sadan tokko kan jedhu ragaa baayibilii irraa naa kenna. Na dhaggeeffadhu gaashamma qassedhiiti. Si dhaggeeffachuu qofaa miti si guddiseeyyuu akka ati as baaftee nu garsiiftuuf si guddisee jira. Sadan tokko kan jedhu ragaa nuu kenna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastee yoo dubbiste
Siifan dubbisaati na dhaggeeffadhu. Dubbis. Keessa deebitee dubbistaare? Warri tasgabbaa'inaan jettanii isinuu tasgabbaa'a. An nama tasgabbiidhaan mucayyoo wajjiniin haasa'uu jiru si raggatu malee jedhee hudhana qabe akkam isa godha ree? Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Izi waa warra komantii. Ayyoo akkaana. Hiiseera. Yeroo as gubbaa jarraa wajjin haasofnu akkatti haasofnuu fi maaliin akka hojii haasofnu nu beeka. Akkas. Atiin kun bar dhiiraa bar. Wallaahi wabillaahi. Inuma jette siita. Tana inuma jette. Si baasaa abdii mireessa achi deebitee jirta. Woo dubbisaa jiraatte illee si dhaga'an jirru as deebi. Barsiisaa fi nama xarraqi jedhu intinaa jechuun waan garaagaraati akkasii bara. Yeroo barsiisan layyan lash jedhanii barsiisan. Yeroo ammoo namni mataa kee gubbaa jiru taa'u malee jedhu xiqqoo itti micciiran akkasi. Kanumaaf akkasitti obsaasin. Nuuf dhiisaa inshaalla. Koppilinkii kana muddaa. Shantamaan ga'a. Abdii mireessa as deebi. Halloo. Yaada kana xumursiistamuun hin deema. Yookaan lama keessaa tokko yookaan achiin kutaa yookaan as deebi'a. Yoo achiin kute silaa kute alallaa waaqayyo boolla isaatti daadhii aanaqu. Yoo as deebi'e ammoo wajjin xumurannee sitti achi deebi'a. Ayyesh. Sinin. Ash. أقسي الصلوات بوسى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب نقف رحمة الرتبوسي صلوات بوسى أقسي كومنتي لا وري كومنتي اللي وري أفاني اللي كومنتي اللي بريت شايروتك مكان محمد عليه الصلاة والسلام يا كسي يا سلام سلام إذا كان فين وكان كوبي قول النابة كانت بريت على الماء يا سلام باتره على الله هيا كتاتين جرا سنجي جو غافي غافتتين ترتين غافي كسي ديبي سنة دقيفردو غافين كي نموت براتي فيس غافي تاودن دا نموت براتي فيس كديبي Ayah bisa gaafii kusi gaafateen xumuradhaa beektaa takka mana adeebista minuutu goree si dhaggeeffadha okay? Ayya. Amma nabiin hundinuu jiru fakkeenyaaf nabii Iyyoob irraa jalqabee akka kan keessanitti amma nabii Muhammaditti nabiyoonni jiru miti. Isaan kun hundumtuu musliimaadha jettanii amantu miti. Akkas. Jennee amanuu qofa osoo hin taane quraanaan nutti hima. Okay, quraanni sahihni kun sirriidha jettanii amantu miti. Namoonni musliimonni yeroo sana turanii nabiyyoota kanatti amanaa turan. Akkas. Gobas. Amma gaafii ati na gaafatte irratti nabii Yesuus Israa'eliif ergamee jette na gaafatte. Musliimonni yeroo sana addunyaa kanarra jiranii jechuudha. Israa'eloota qofaaf fudhate moo musliimonni yeroo sana addunyaa irra turan maa fudhatanii turre isin jechuu barbaadetanidha. Yaadaan sin dhaggeeffadha gadi fageessi ibsi naa ibsi. Okay. Sirriitti si ibsa inshallah biidrillah. Gaaffiin ko sii gale miti? Naa gale maal silaayyuu takka an gaaffiin kee nan dhibu barsituu deebiin ko siin galu malee ani gaaffiin kee tasayyuu nan dhibu gaaffiin kee nabiyyoonni fakkeenyaaf nabiyyoota hedduutu ergamanii jiranii saba Israa'el keessaallee nabiyyoonni ergamanii jiranii nabiyyoonni yeroo sanaa eega musliimoota ta'anii warri isaanitti amananillee eega muslima ta'anii saba Israa'el qofatu isaanitti amane moo addunyaa guutuutti itti amane kan jedhu gaaffii gaafatte. Gobaz. Sababni isaa Israa'eliif malee isaan meetii kodhufaniiti. Inaan sirra bayaanchi. Okay, sii deebisa dhaggeeffadhu qalbiidhaan. Rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti yeroo nu himu maa farroxnaa fil kitaab jedha. Qur'aanas ta'ee lawhal mahfuuzitti illee lamaanuu fassaranii wanta akka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatu malee hin hambisne Rabbii waa'ee gaaffii kee kanaa nu himeetiin jira. Bismillah kudha ja'affaa. Abdii amman ibsiniin jaroota kod dhufeera booda naa ibsita yeroon itti deebi'u please baruun barbaade waan ta'eef. Waan biraa ta'e please okay? Ish okay absolutely.
Ayyee tarreessaa jirtaa? Tarreechaa. Jirra kam? Nagaa jirta akkam? Jirra galasaa kam? Baga nagaan dhuftee? Baga nagaan na eegdan. Islaamummaa irraa gaaffii qabda moo si gaafan? Ani baay'ee isaa otoo hin taane yaa'u kiristaanummaa bakka bu'ee kan ragaa tokkoon qaba. Ragaa maal jedhu? Yoo dandeesse naaf deebistaa seera uumamaa boqonnaa As deebii tarreechaa. Yaa salaam bareechitan wallahi mannin bareede abboo yaa salaam isa waradhaa yoo qoyame. Komentii bareechitan wallahi bareechitan mana yaa salaam. Allah hinawwirakum. Rabbi sinaa bareechu abboo. Salaam yaa salaam. Maqaan isaaniin tola. Seenaan isaaniin tola. Bifti isaaniin tola. Akhlaaqni isaaniin tola. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi maal jedheen wa innaka la'alaa khuluqin adhiim. أتبر هالا قاري ندق قمنا الرجل تجري ربين محمد عليه الصلاة والسلام لا وإنك لعلى خلق عظيم عايشان اللي قافة أمتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جلانيني ما جدت خلقه القرآن هل لسا قرآن يتين وانتك قرآن ما جدتين وانتك هل لسا فالس قرآن فالا قرآناتي متي باتيتين جرتا أبلس وجرات ريبي كنافو مكان سانين تولا محمد الأمين جتشون محمدي فارسا يوكاو فارفما الأمين أمنا ما جتشو كان ربي سبحانه وتعالى فارسو كان إن اللي ربي فارسو ربي اللي إيسا فارسو أكسم اللي الأمين أمنا ما كنتي المنا ماتي في خالق برت اللي في آل الأرض وفي أهل السماء ورّ سميتي في ورّ دتشي كيست اللي أمنا مال إرجع ربي سبحانه وتعالى يستكر اللي أمنا مال أنا إنسان إنجاها نبي محمد عليه الصلاة والسلام هل لسان اللي قاري وإنك لعلى خلق عظيم إيه والله ربي اللي قرآنك يستي آيات براك يستي مال جرا እሺ አንቺ ከም ነጋውልታኒ ነጋውል አልহামዱሊላህ በቃ ነጋታታኒ ዋቴ ወይተ ኮጋፊነቲ ተይተቹላ እንጋፈታ ቆይ አያተፋኒ ቀቦ ሂፍታ ኢንሻአላህ እንጋፈታ አያተፋኒ ቀቦ مال جل سورة على إمران كيف بسم الله سدفا آية لبتك وشانتمي سجل قباتي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله رحمة ما ربك يترى تأمبر لنت لهم إساني فلافت مالبر ولو كنت أتوأتي تاتينين جراتي فضا أتوأتي نما هالا قده نما هالا ججبا هالا أماتو في غليظ القلب نما أما كسم اللي قلبي قوغا أتوأتي تاتي لانفضوا من حولك سلا سبيرا فجعاني أتسرا فجعاني سلا ديما نما تقول له في برتين قرتو سلا نما تقول له في برتين قرتو والنسان سبرجراني في مالي في وانا تقلبي لا فاتاتيف وانا تنما رحمة قوتو تعتيف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والدنيا قوتو أفكت رحمة قوتو في مالي سين إرقين يجل الآن كان أفرد محمد عليه الصلاة والسلام رحمة الدنيا تيجيتشو رحمة الدنيا لا في رحمة قرآن قافا طائفي إنه فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قافا أتشي بي سانيرا
aatii isaaniilleen jedha du'anii akkasumallee eegana namoonni isaan gargaaran akka beera kanneen jala du'anii gara itti deebi'an dhabanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam gara xaa'iif baqatan. Gara xaa'iif dhufnaan warri xaa'iif illee ilmaan isaanii haadha warraa isaanii dhiirran inni itti gayyaatee ariite reebdee itti naqxee ariite rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akka aga ilkaan irraa cabsan takkatti jechuudha reebanii ari'an. Achi booda rasuulli alayhi salaatu wassalaam dirqamanii gara Makkaatti deebi'uudhaaf as garagalan. Gaafa isaan as garagalan maleekaan itti dhufe maleekaan jabalaa jechuudha. Maleekaan itti dhufe maal jedheen ani maleekaa gaaraati jedheen na ajaji akkaanan isaan kana gaara gamaaf gamanaa kana walitti sii fidee lafarraa isaan kana dirqam dhabama godhaa akkana eegas isaan si godhanii na ajaji rabbi subhaanahu wa ta'ala na ergeetiin jira jennaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhaniin ana rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala wanni na ergeef ummata gara jabaachuuf ummata koo miidhuuf osoo hin taane wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lilcaalamiin wamaa arsalnaaka illaa رحمة للناس بشيرا ونذيرا رحمتان هالة تأتي ملي هالة أتي كالرحمة قوتو تأتي ملي سن إرقني والربين جديفو الرحمة ما ربين إرق ملي كان في متي جدن المالف جنان يو أرى وركن اللي نتكفرني تين جدن ilmaan isaan irraa dhalatutu amanuu mala waan ta'eef isaan kun dhumuu hin eeyyamu jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam didan jechuu gara laafessa namaati. Otoo anaaf si ta'e carraa akkanaa arganne amma dirooniidhaan dhukkeerraa kaafna malee dirooniidhaan finna otoo dandeettii gaara kana walitti fiduu dadhabameellee dirooniidhaan lafarraa finna sila. Garuu ammoo isaan akkas hin goone kanaafuu rasuulli alayhi salaatu wassalaam rahmata addunyaa kanaati jechuu maqaa isaanii dhawuun hedduu nu gammachiisa. يرو كومنتين اللي كست مقاسانيتين تقلقلقمو هدون تيتولا والله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أي بيفتو تفضلي تدعو عبدي السلام عليكم ورحمة الله بيفتو تندر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صابر يرتو نغادا ما تيك توكين كي ينا جلا قوبتي عرابنا ميبا لا حول ولا قوة إلا بالله والله إن أرجع يوسف سنبر يستر أرجع أني جل جل يقول لا ما كيس لا له ولا سنر كيسه أيوة كم سنة فوتو أنتني إنه من جلا دنا ما كم ديك دماغ كابو أبشرا كم ديك دم ده بلي أفرتما قلنا إن شاء الله بإذن الله أفرتما سنيجا إن شاء الله إن شاء الله ديك دم بايسو ديك دم ما بولتي أفرتما قلنا بإذن الله أفرتما الله أكبر الله أكبر أضعاف مضاعفة رب سنيها كن بارك الله فيكم أي إن شاء الله التجربة جبادنا أي وبلين وري أسرتنا عندك سن فولو قد جزاكم الله خيرا أستاذ صابريني كما تكجراني كما لما سيناني أسيبه قباني إن شاء الله بإذن الله فولو سنقدر ننتلشنا أستاذ صابرنا ما جبادا نما دعوة اللي قداني أكسم اللي نما تعني اللي نما برسيساني يجون كرا والله نيجي تشورا waan biraa immoo hedduu jira isinitti himu yeroo biraa isinii hima nama jajjaba nama nu fayyadanii nama waan hedduu irraa barannu nama afaan illee afaan garaagaraa beekanii nama jajjaba dhugaa dubbachuudhaa fi akkasumallee garee shaadaati isaanii jajjabeessaa fooloo godhaa hundi keessan jazaakumullahu khairan hundi keessan foolootti roobsaa 2000 as asii ba'anii jennaan maqaan nu badeera khalaas 2000 otoo hin ga'iin asii baanaan maqaan keenya nu baduudha inshallah biidinillah akka fooloo sin godhaniin taasisna biidinillah abshira يولي كينيا سيني كنو تاي أبداً أكاسيتي رافتاني أبشرا إن شاء الله عندي كيسانو بكا جرتاني تفولو قدا جزاكم الله خيرا هاي بيفتو التفو في قافيك أي مجاعة راتين قافة تيجو نمنا دي بيوجرات يون جراني مو إنسي نادي بيساجي جودا أي مجاعة هوس راتي جودا مجاعة هوس بكون نالما لكوفسا أفري راتي كاستي يورو بيستو laali mee jechuudha moo dubbisuu fi kiyya. Hoosaa jechaati? Macaafa hoos jedhaani hoos boqonnaa 2. Hoosaa jechuudha mi? Eeyyoo hoos jedha garuu immoo hoosii akka ta'e hin beeku laalis. Ayyee lakkoofsa 3? Boqonnaa 2 lakkoofsa 4 ka'ee jechuudha. Haadha keessa nadheessaasa jedhu. Haadha sana dheessaa jedha isheen haadha manaa goota waanis ta'eefi jedha abbaa isaaniis illee akkasuma dheessu naa dubbisi jechuudha jechuun namni gaaffii natti ta'e bare
haadha keessan hadheessaa. Isheen haadha manaa koo ta'uu waan dhiifteef anis abbaa manaa ishee ta'uu waan dhiiseef ishee hadheessaa. Isheen halaalummaa fuula ishee irraa mul'atu milikkita ejjummaas harma ishee gidduudha haa baaftu jedha. Gara keduma siqii naa dubbisi hagaa. Okey hagaa torbaatiin naa dubbisi. Ayyee yoo kun ta'uudha baate garuu wayyaa ishee irraa baasee akkuma gaafa dhalateetti qullaa nan hambisaa. Yoo kun ta'uudha baate garuu wayyaa ishee irraa baasee akkuma gaafa dhalateetti qullaa nan hambisaa. Ishees akka lafa onaa akka lafa isa gogaa nan godha. Dheebuudhaan akka isheen duutu nan godha.